dhukkuba keessaa irra fokkataan dhukkuba kontroolii waan jedhamu. Dhukkubni akkanaan jiru laakiin kontrool waan jedhamu jira. Firummaa nama lama jidduu keessatti yeroo baay'ee namni tokko kontrool gochuu barbaada nama kaan jechuu. Yaani fakkeenyaaf jaalalleewwan lamaan keessaa tokko kaan kontrool gochuu barbaada. Jaalalli nama san kontrool gochuu itti fakkaata. Yaani yoo inni aarii ka qabaatu ta'e namni inni jaalatu sun illee aaruu qaba. Yoo inni gammachuu qabaatu ta'e namni sun gammachuu qabaachuu qaba. Yoo inni uffata wahii godhatee uffata wahii isiin godhatammoo uffata inni barbaade san qofa akka godhattu barbaada. Waan inni jedhe qofatu ta'a. Waan namni sun jedhe abadan ta'uu hin danda'u. Kontrool gochuu ni barbaada waa hundan jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Namni sun isa osoo hin ta'in, namni sun isa osoo hin ta'in inni ana ta'ee jira. Anatu isa kontroolaan godhee jiruuf inni aslan jiruu isaatu iyyuu jiraataa hin jiru. Laakiin isaaf ani kun bar jaalala jedhee nama sana amansiifadhee kontrool godheeni jira. Laakiin fuulduratti gaaf tokko gaabbuun isaa hin oolu. Nama kana jalatti akkanatti buluun isaa kontrool ta'e jechuudha. Yaani mirga hin qabu. Akka fedhetti gammaduu, akka fedhetti kolfuu mirga hin qabu. Wanni hundu waan ani jedhe qofatu sirra ta'a. Dhukkuba kontroolii jechuudha. Rabbiin wayita ilma namaa uumuu ilma namaa bilisa godhee uume. Wayita dhalatu kophaa dhalatee wayita duullee kooma du'a. Wayita kaafamullee kooma isaa kaafama. Kanaafuu kontrooliin yoo daangaa bira ka taru ta'e dhukkuba ta'a. Dhukkuba ta'a. Gaaf tokko yaani kontrool kana bira yaani hifattee waan kana tettee of gaafachuu keen oolu. Ani eenyu sila. Ani eenyu jettee of gaafachuu keen oolu. Gaafa sana immoo an dhufee siif hima. Ati isa malee ati mataa keetii miti siin jechuu danda'a. Leannu haga ammaatitti ati isa jaalattee jaalalli kee sirriidha. Laakiin jaalala keessaniin inni kontrool si godhee jira. Kontrool si godhee of jala si deebisee waan yaani hafuura kee qofa ati fedhii keetiin baafachuu dandeettu. Yookiin gaaf tokko immoo hafuura keessan illee cufuu isaan yookiin yaadni kee sii galee jira. Yoo sii galuu baate immoo irra deebii viidiyoo caqasii. Yoo sii galuu baate immoo wallahi jarraa keeti homaa sii gochuu hin danda'u. Nama wayii amansiisuuf barbaade yaada kanaan sa'aatii dheeraa booda yaadni kee isaaf gale.